Nakanaaf immoo dhugaa dubbachuu fi buqqaa roobaa jedhamee guddeessu nama jedha. Anaa karaan isin waraabuudhaan viidiyoon isin jedha. Meeqamtu kun fayyaa keessanii laayik sheerii yoo isinitti tole laayik sheerii sabiskiraayib gochuudhaan irratti dhaabatan isin jedha. Haalli biyya keessaa haalli naqxeoo jira akkuma abbaan jiraatee jiraatama. Namni waan ta'eef qaamni isaa warreen dhadhaa dibachuu barbaadan ifa kootu dhadhaa dibadhu. Dhadhaa dibachuu barbaadan dhadhaa iddoo kanaan akka ibbarraan dhadhaa dibachuu barbaadan koota mataa keessan tolaan isin dibaasan. Meeqaadhaan cinni dhadhaan kiiloo? Warreen aybii barbaadan jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa viidiyoon kiyya gabaabdudha. Warreen dhadhaa barbaadan akkuma jaraa bilbileerra viidiyoo waraabamtee tumanii wayii fuudhuftee baduu qabdu jedheen fideen isiniin jedha. Garuu viidiyoon kiyya gabaabduudha. Egaa viidiyoo dheeressuuf immoo haala ibsaa jira. Buraayyuu gara Ambooti jechuudha. Wadhaa Jawwaara Abdiin qaba Oromiyaa keessatti jedha. Ammoo viidiyoo biraatti walitti deemna kanaaf baay'ee gabaabsudha waan ta'eef. Fatinaan isiniin jedha. Viidiyoo dheeraadha walitti. Garuu sagaleen waan nagaamu nutti fakkaatu. Baay'ee rakkisaadha. Oromiyaan keessan kanaaf hin jira waan irraa badee bohar jadi abdi hidup macam Walang kami Ewan po galufan dema walang kami dah kami